Isa. Abo hanga isin Amerika deh itu kan ultima minta. Ay. Malah itu sebenarnya ini tahu tak ni? Mal bodoh tu bukan ayon tehnya. Amuka, lain akan tahu. Hanga isin Amerika deh itu. Akam tak ada. Hanga isin Amerika deh itu. Ilmanin bika gudanga ni fudo yang fade segala. Yang fade ni bisa. Tim fuda. Ega. Enna. Maju cuci asli fuda cuci. Yang fade ni fudo, yang fade ni bisa. Hah? Akas berganggu. Tim fuda aye. Yo nam fede fuda, yo nam fede fuda. Oke, mira kayak single sih. Kalau mira kayak senang manggal curi sasa. Nih fura. Dalalin tuh mira apa dah sih? Kurang nak nanti. Mira itu. Nafar sing dia mantan. Isimo. Awak jual gabi aja ya, tuh so nanti cian jar kayak gitu. Mal si gafat. Oke. Mal si gafat. Lagi mustaria masih foya dan akai sih gerta. Ayah, komanti di si ilali gitu. Gerte. Mal tuh jeruk, komanti gitu. Si Farsu ada kanus nama Jawa. Dubartii jabdu akka warra komantii keetii siin jiru dubartii jabdu ta Oromoon qabdu. Anak kau rekomendasi dia nanjung jenne berarti kaisa kaitin nafar sin sinje ani farun kabu sibra farfamun kabu ma ta hor dofto ta male fin kabdu ta nafar su. Antani si Farsun kabar ati hada kanus hada nala akasi tur Maksud lagi mana tu? awal itu nih jawar mana jawab teh abonin fuda kamu jawar bida beda. Waan biraati irra kubbaata kaf ni fuutaman fuutuun anjee achi gootuun akkasitti boru dhageetiin fuudhaa anjee. Inni maal sinjees la? Kaanisiif kubbaa bite beekta sapiraayis godhe. Kaanisuus indiisu. Muhee galatoome wallaahi dhasee. Awoo wallaahi dhiirtii akkanaatti ni dhiirtii waan obboleetitti yaan seenannaa. Eenyu akkas sinjee? Neen fuudha inshaallah boruun dhagee fuudha yaadin. Jawaar Maamad neen fuudha boruun dhagee fuudha. Maal deettee fuutu? Kubbaa bara kaanisiif sapiraayis godheera. Kubbaadha. Kubba bittaniifi. Kwes. Maat. Bareedaadhaan jee sanuma. Inshallah wala garra karaa dirreedhaan dhuftu maadaama dhuftu. Ni kijibaa. Okay, ni kijibaa waan waliin jechuun jiran naayii maakaaree komintii naatu. Ay, mukaanus warra komentii kana irratti alabbuuti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Matee jiboosho nageenya keessan badhaadhaa jirtu jabaattu. Abbaa kaanus baati kaanus taphachuutti jiran liiv irratti hedduu namatti tolan baasawee. Tapha keessallee wallaahi naafannuma jirti bara akkasitti naaf sagartanii mukaanus. Osoo akkana jaalattu, osoo akkana isa hiltu, osoo akkana jala hinaaftu gattee biraa deemte.
agartan dhiirri gariin amaanama akka kanaa kana nyaatti. Akkattis wallaahi waan guyyaa takka odoo inni fuudhe guyyaa takka baratee galtee xoorii buustuu inatti fakkaatti mukaan ustun. Wallaahi laazim jabeen si wajjinis hedduun dinqisiifadha. Baazabee warra koomentiitinii dhaqaanatti waan isaa jala barreessaa jiranii jettiin. Warri koomentii kun beektaa baay'inaan warra fuula isaa gabbaasee miidiyaa irratti waan dubbanne. Baay'inaan warra viidiyoo waraabne, baay'inaan warra namarratti viidiyoo waraabee nama dharrabsine, taa'ee warra nama xiinxallu, warra dhageeffatee viidiyoodhaan waa namaan jedhu qofa viidiyoo namaa dhageeffatee. Warri koomentii jechi isaanii dhiirsa wal nama dhabsiisuu miti rabbumaanuyyuu uumamaanuyyuu wal nama dhabsiisa. Jechi isaanii dubbiin isaan keessaa bahu harreen gaaran hin baatu. Ulfaatina dubbii isaan keessaa bahu jechuudha. Mukuma jiidhalleen goysa warri koomentii kun yoo waa barreessan. Dhugaa dubbachuuf maaliif beektan yeroo tokko namoonni dubbatan caalaa namoota callisanii waa dhageeffatantu irra hubannoo qaban beekanii miti. Kanaaf xiinxallanillee dubbatanii akka fedhan dubbatanillee uummanni koomentii kun akkasii dhaqaanatti ma'aa waan isaan jedhaanii jiranii jetti. Iji tana cinuu fatteen laalti laalgaa dubbii wayii tuquu waa yaadu miskiina rabbi nagaa walitti sin haa deebisu inshaallah. Wallahi waan jennu qabnu kaayyoon nama hundi biyyaa baasteerti baasawee. Kaayyoo biyyaa nama baasa kaayyoo tuyyuu ilmaanirraa nama fageessa kaayyoo abbaa manaarraa nama fageessa malee hunduu abbaa manaa isaas jibbee miti ilmoo miti abbaa manaa jibbee namni irraa fagaatu hin jiru. Akkamitti osoo jaallatan biraa deemanii hiikabdaal wallaahi nama jaallatan irraa fagaachuun bataam itti ulfaata. Ka ilmoo immoo sandaranuyyu inshallah jara kana miidiyaa irratti illee baanii tiktok irratti illee haasuu garuu akka yaada kiyyaatti hin deeggaruu naan uummata kana mani miidiyaa kun badaadha ijji namaas badaadha akkuma duraan yuutuub fi irratti yoo ta'e malee miidiyaa tiktok kana irratti ajandaa nama godhatallee namni nama busheessallee dha warri miidiyaa kun waa hedduu nama mudachuu danda'a. Bultii namaas keessa galanii diiguu danda'anii waa jechuu danda'anii gaarii miti yookaan gaaf tokko haadha kaanus tan arrabsuu danda'an yookaan gaaf tokko immoo yaasin kana arrabsuu danda'an warri miidiyaa tiktok kun keessattuu irra caalaa warra maanuweel irraa gallakkifame keessa deema baay'inaan jechuudha. Kanaafiyyuu hanga danda'ametti gara osoo miidiyaa irraa ol qusatanii natti tolan akka yaada hiyyaatti jechuudha. Karma YouTube fi saniyyaa viidiyoo olii gallakkisaa wajjin tarfillee ol godhaa waan tokko garuu isillee hin dabbara wallaahi amma dhugaa dubbachuuf humbukaanus geemii faa taphachuu barbaaddi gin saalfatti bakka sosodaatti gin akkana callistee yoo ta'etti yoo ilmaan bira hin jirre kana wallaahi baay'ee isii cinqa takii guyyurraa viidiyoo tikku YouTube hojjechuu qabdi takii mootuyyuu kalaas guyyurraa liivii seenuu qabdi maaliif hin cinqata namni ilmurraa yoo fagaate wallaahi hin cinqata waan ofirra argeef jechuudha. Yeroo jalqaba YouTube kana irratti bahee miidiyaa kanatti gadi bahu ani booyitti raayumaan hin qabadhu ture qallaan hin bahu jechuudha. Maaliif yaaduma dadhabe yaada biraa osoo hin taane yaaduma daa'imatti yaa qofan dadhabe jechuudha. Naa ammoo kaanus illee akkuma sana waan biraati miti hin cinqaa hin dandeessu. Garuu ta'ullee hanga tokko of qusatanii garuu gaariima jedhee yaada YouTube hin qabdi waan ta'eef YouTube isiit irratti osoo hojjette dhugaa bareedaadha. Nuti immoo tuyyuu waanuma jaalannuuf irraa dubbanni malee nu hin galchu abbaan akka fedhetti jireenya isaa ooffachuu ni danda'a. Baazawee kun taphachuu jiran tapha malee wanta dhugaa irratti hundaa'e miti isaan haasa'aa jiranii. Taphuma keessa garuu yoo ilaaltan ta'e miira haadha kaanus hin haffaasi aarii isii jechuun bun jechuuf waan dhoowwaddu fakkaatti. Akkasii nageenyaaf tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.